Ashamar kafuunee kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa jaalatamu nagaaf kabajaan oromummaa lafa jirtan maratti isin haa ga'u jecha oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunqasifaana turan Ejersoo Wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo aana Jiillee Dhummuugaa keessatti kaabineen PP tokko qaama hin beekamneen kan ajjeefame yoo ta'u uummanni sababa kanaatiin doorsifamaa jiraachuun himame. Hidhattoonni shiftaa Amaara uummanni aana Jiillee Dhummuugaa baa'oo shanii of keessa dhoksuun nama ajjeesaa jira jechuun uummata kan doorsisaa jiranii fi sodaachisaa jiran ta'uun himame. Utuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aana Jiillee Dhummuugaa ganda battee jedhamuun beekamu keessatti sababa kaabineen PP tokko qaama hin beekamneef guyyaa dheengadda ajjeefameef qotee bulaan Oromoo doorsifamaa kan jiru ta'u jiraatan aanichaa tokko bilbilaan madda nageenyaatti hime. Mootummaan naannoo Amaara yeroo baay'ee karoora isaa galmaan ga'uuf jecha godina Walloo keessatti shiraaf sharri guddaa xaxaa akka jiru isiniif gabaasa turuun keenya ni yaadatama. Mootummaan naannoo Amaara kan jibba guddaa ilmaan Oromoo Walloorraa qabuuf Oromoota Walloo lafarraa duguuguuf karoora guddaa qabu ta'uun beekamaadha. Haaluma kanaan guyyaa dheengadda aana Jiillee Dhummuugaa ganda battee jedhamu keessatti kaabineen PP tokko qaama uummanni hin beekne yoo ajjeefamu hidhattoonni Amaaratii fi kaabineen aanichaa nama ajjeese himaa jechuun uummata doorsisaa jiraachuu maddi nageenya maddeen irraa odeeffatee jira. Hidhattoonni Amaara kunneen halkan kaleessa ganda battee marsanii kan bulan yoo ta'u nama ajjeese kana inni beektu baasaa uummanni ganda kana abaa'oo shanii of keessatti hammatanii teessu jechuun uummata bifa sodaachisaatiin doorsisaa jiru. Akka maddi keenya gabaasa nuuf laate jedhutti namichi kun nama bara dargii amantaa Amaara irraa amantaa Muslimaatti garagaleedha. Uummanni isaanis aarii namicha kanarraa qabu. Akkasumas ganda Amaara jalatti ajjeefame. Nuti yeroo ilaallu namtichi kun uummata Oromoo fi faannoo gandicha keessa jiru walirratti duulchisuuf shira xaxame nutti fakkaata yeroo ajjeefamuusaa kana ilaallu jedhu. Hiriirri barattoota Oromootiin ba'amaa jiru akkuma itti fufetti jiraachuun beekame. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti barattoonni Oromoo hiriira mormii ba'uun uummata Oromoo mootummaa PPtiin ajjeefamaa jiruuf sagalee ta'anii jiraachuun beekame. Bal'ina isaa Jamaal Mahammad waan qindeeffate qaba. Hiriirri mormii barattoota Oromootiin bahamu akkuma itti fufetti jira. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti barattoonni Oromoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi Yuunivarsiitii Rift Vaalii magaalaa Naqamtee hiriira mormii bahuun dhaadannoo dhageessisaa jiru. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii garaagaraa keessatti baratan garee shororkeessitoota faannoo Amaaraa kan mooraa Yuunivarsiitii keessatti wal ijaarteen yeroo hedduu lubbuun isaanii kan darbaa jiru yoo ta'u gama kaaniin mooraa keessa ari'amaa akka jiran irra deddeebiin dubbatamaa jira. Haaluma kanaan barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Naqamtee fi barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Dargee haala rakkoo keessa ta'aniituma uummata isaanii Wallaggaa fi bakkoota garaagaraatti jumlaan ajjeefamaa jiruuf hiriira bahanii jiru. Yeroo ammaa kana keessatti mootummaan PP uummata nagaa irratti xiyyeeffatuun duguuggaa sanyii golaalee Oromiyaa mara keessatti gaggeessaa kan jiru yoo ta'u gama kaaniin faannoon Amaaraa uummata irratti bobbaasuun uummata duguugsisus barattoonni Oromoo barumsa addaan kutanii akka addaan faca'an taasifamaa jira. Barattoonni Oromoo mormii guyyaa har'aa gaggeessaa jiran kanaanis gocha humnoonni shiftaa Amaaraa fi hidhattoonni PPtiin qindoominaan raawwataa jiran kana gadi jabeessanii balaaleffatanii jiru. Haleellaan qilleensa mootummaa Abbaa Irree Abiyyi Ahmadiin raawwatamu cimee itti fufee jiraachuun himame. Godina Wallagga Bahaa aana Saasigaa keessa haleellaan diroon uummata nagaa irratti raawwatamuun lammiileen kumaatamaan lakkaa'aman lubbuun isaanii darbee jiraachuu fi qabeenyi hedduun barbadaa'ee jiraachuun himame. Utuun gabaasa kanaa dabalataan akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Wallagga Bahaa aana Saasigaa keessatti haleellaan qilleensarra guyyaa kaleessa raawwatame lubbuun lammiilee nagaa kumaatamaan lakkaa'aman darbe jiraachuun dhagahame. Murni faashistii Bilxiginnaa Abiyyi Ahmad kan waraana lafoo irraa abdii murachuun haleella diroonii nammaleeyyii fayyadamuun uummata sibiilii lafarraa haxaa'e balleessuuf kaayyeeffate.
guyyaa guyyana leella qilleensa raawwataa jiru itti fufuunis lammiilee nagaa dhaabaaf siyaasa kamoo irraa bilisa ta'an jumlaan ajjeesaa jiran guyyaa kaleessa jechuun muddee 4 bara 2022 godina Wallagga Bahaa Aanaa Saasigaa ganda badhaasa Jaarsoo jedhamu irratti boombii samiirraa gadi roobsu namoota nagaa hedduu kan ajjeese yoo ta'u qabeenyi qotee bulaa hedduun barbadeeffamee jiraachuun himame. Gabroonfatan abbaa irree Abiyyi Ahmad kan afaan qawween uummata bulchuuf aangoo harkatti hammatee jiru. Duguggaa sanyii fiinxaaleeyyii Amaaratiin geggeessaa kan jiru yoo ta'u gama kaaniin leella diroonii nammaleeyyii fayyadamuun uummata sibiilii lafarraa xaa'aa jira. Odeeffannoo dabalataan mootummaan PP Abiyyi Ahmad boombii samiin uummata irratti gadi roobsuun guyyaarraa lubbuu lammiilee nagaa 10,000 lakkaa'aman fixee jiraachuun himame. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Beegii keessatti leellaan qilleensarraa lammiilee nagaa irratti raawwatamu. Gandoota 3 irratti geggeeffamu jiraattonni bifa gaddaatiin madda nageenyaatti himani. Haleellaan qilleensarraa raawwatamu akkuma itti fufetti kan jiru yoo ta'u haleellaa kanaanis lubbuun namoota 10,000 lakkaa'amanii kan darbaa jiruu fi qabeenyi hedduun manca'aa jiru. Kan jiru ta'uu guyyaa guyyaan isiniif gabaasaa jirra. Guyyaa har'aa jechuun muddee 5 bara 2022 haleellaan diroonii uummata nagaa siyaasa dhaaba kamuu keessa hin jirre uummata meeshaa malee irratti raawwatamu. Lubbuun namoota hedduu darbuu fi mataa uummaddi keenya madda nageenyaatti himame. Murni bilxiginnaa boombii samii gadi darbachuun lammiilee nagaa uummatu keessa hin jirre fixaa jiru. Guyyaa har'aa Wallagga Lixaa Aanaa Beegii gandoota akkam Shaalxaa Dhaddadduu fi Taangoo akkasumas Tulluu Gabaa Facaasa jedhamu keessatti leella diroonii geggeessuun miidhaan guddaan qaqqabee jiraachuu jiraattonni onichaa himataa jiru. Mootummaan PP uummata meeshaa maleeyyii duguugaa jiru diroonii MiG-29 jedhamu fayyadamuun lafa Oromiyaa irratti lubbuu ilmaan Oromoo obbaasaa jiran. Gabroomsaan abbaa irree Abiyyi Ahmad kan afaan qawween aangoo harkaa qabu. Guyyaa guyyaan qurxummii balleessuuf galaana balleessutu furmaata akkuma jedhamu. Waraana bilisummaa Oromoo ABO balleessuu dadhabuun uummata Oromoof haxaa'e balleessuuf kaayyeeffate. Duguggaa sanyii lola lafoo fi qilleensaan uummata fixaa jiran. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwatanidha. Qophiilee madda nageenyaatti ufaan gama kiyyaan nagaatti isiniin jedhama.